Arre isa kade akka tolfatte. Gabbeen qilleensa fudhachuu deema. Eessa gabbaatee qilleensa fudhachuu deemtoo? Meetira takkanaa baatti fagaadhu. Hayyee kunoo meetira kanaan nuyi iddoo biraa bara. Eessa gabbaatee qilleensa fudhachuu deemtu? Alaabaa. Hoo gaalaataa tanaan makiinaalee si geessaa. Seeni bakkaadha. Jara kanaa wajjin taa'ee dhufan. Ilabe. Ila dhukkubni koronaa maqaan isaa afaan oromootti maalo? Koronaa jechuun akka beektonni xiinxalanitti roobifama ilma namaa jechuudha. Ilma namaa kana gatti dhiibbaa guddoo ofiitu jira addunyaa kana guutuu gatti. Ila roorrifama ni dheerate bayira koronaan ni gabaabbate afaan kennaa wanni hundimaa dheerate. Qoommi awwaaniin isiniin jiru. Hayyee. Koronaa kana akkamitti firaa eeguu qabna qoy? Akka itti firaa eegnu isteeppiin tokkoffaa waan afaan keenyaan haguuggannu kana bitachuu qabna. Lammaffaa kan itti honnu kan qabne miika haa qabu ammoo laastaa akka kaayate meetira walirraa fagaannee taa'uu qabna. Kana. Doktoroota wanni uffatan kun isin hin gargaaruuti. Du'aayitii yaa isin gargaara. Du'aayiin kun egaa. Yaa koronaa. I love you. I love you. I love you. I love you. Mana gabboo nu dhorkite. I love you. Ijoollee manaa nu goote. I love you. Nama gaggaarii nu goote. I love you. Qilleensa alaa nu dhorkite. I love you. Yaa koronaa gaarii. I love you. Nutti hin dhiyaatini. I love you. Ramadaanni seenee. I love you. Yoom nurraa baata. I love you. Bilbilii nuuf himi. I love you. Ijaazaan dadhabamte. I love you. Ijaazaan nurraa baddee. I love you. Madaan bittiin aartee. Nugee. Hanganuma. Malaan na jalatti asii kun jirta chitaa jechuudha ta'e. Aboo uffadhu firaa baastee eenyu dhukkubatti fitu deemtaa miti. Hayi aboon dhukkubaa qaba. Waan harkaan irraa uffadhu. Uffadhu eenyuun koronaan ajjeesuu deemtaa miti. Hayyee uffadde walitti hin dhiyaatina adda sigaa. Addasiine. Eenyu maqaa balleessi deemtan adda sigaa. Aboo koronaa rabbii jaamaan nan fitina adda adda. Kota sodaa baatan ma nyaata nyaata. Vayrasa nyaanneetiin koronaa walfaa. Walitti siqaa bro gaabboo biyyi deemu. Walitti siqaa. Walisika. Boomaali. Achumatti. Ifuufadhuu kana mana akkuma dhaqeeffatiin wayni isin hime. Maal taate isin jedhan? Isheen jedhiin dhukkuba ammaa koronaa vaayirasii qabdaa naan jedhan. Koronaa vaayirasii. Akkana qabu nageettaa deemanii. Saan miidhaguu beelee kana manaa gabbuu waan hin nyaalu dhabee waan sun isaan nyaatu waan booda. Aku dan ini aku lihat karena corona lagi mana mungkin kita kenal. Mana kalau corona sudah ada, itu corona sudah ada, mesti ada itu ya pada tadi. Alhamdulillah aku dengan ini aku lihat. Arra dada kan bodo ketemu sih mari corona nama David. Abu coronavirus kunis nama dunia ra jawab sih. Yaar binutin fitni musat terya ho. Ayah, Maal taate isaa kita ni ngerti. maal taate itu kan? Awal wali sih mereka tuh nih, karena dokumen mana aku ada ini. Kuba amma corona virus kabar.
Lagi na wanne kana su kofon su kuma hari coronavirus amma di mo nan kama ba sani bi ya mu bara ni san mabar kuma da gaiti akuma dufa akuma lalime mar ko ta akuma ne su lalime coronavirus corona Egaa daawwattoota keenya dhukkuba coronavirus kan jedhamu addunyaa guutuu girgireessee jira. Keessaafuu waan inni isin jedhamu obboleeyyan keenya abbootii keenya hunda keessanuu ilma namaa kan ta'e hundaafuu akka manaa gadi hin baane bakka namni itti heddummaatee bakka namni itti wal argu akka hin dheeneen isin hin jaa waan hundaafuu of eeggannoo jabaa godhaadha. Egaa daawwattoota keenya nu obboleessa keenya kun isin jedhu dhugaadha harka dhiqachuu irraanfatina harkas qoosoo dhiqatanii funyaanii fi afaan isaa kana miitu price adda fagaadhaa ifeeguu hin irraanfatina. Egaa kan obboleeyyan kiyya akka jaanitti dhugaa isaaniiti koronaan wanti callisnu miti harka keessan yeroo dhiqadhaa yoo akkam xiqqaatee guyyaatti 5 dhiqachuun irraanfatinaadha akkasumatti illee meetira 3 nama ol irraa fagaachuun irraanfatinaadha ammas kunoo akka haaraatti sun deemnee jirra nuti fi dittiimtuu staarlee wal qabannee hojii deemnee jirra hojii wajjin har'a mana irraa gabboo isaanis ni jaa akkasumatti illee hordoftoota keenya haaraatiin subscribe godhuun dagatinaadha galatoomaa.